Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kudhe galata rabbii baga jiraattanii akkasumas warroonni na yaafachaa jirtanii warroonni eessatti badde naan jettanii biizii ta'ee tan bade malee inuma hin jiraasiniin jechuun barbaada. Har'a maalirraa dubbachuu dhufe yoo jettanii waa'ee salaamii fi Saidoo fara dubbachuu dhufe jechuudha. Akkuma viidiyoo salaamii argitanii hundi keessan yoo argitaniitu jedhee yaada. Salaamiin Saidoo waamte akkasumas immoo fira haadha Saidooti jettee fiddee jirti jechuudha. Nama guddoo fiddee na kadhadhu Saidoo kadhadhu akka inni mucaasaa ijoollee isaa fudhatee Sumayyaa baasu yoo Sumayyaa baase ijoollee isaa hin argata yoo Sumayyaan baasin immoo ijoollee isaa hin argatu jetteetu jaarsummaa jechuudha. Fira Saidoo itti fiddee jechuudha. Obboleettii haadhaati ta'ee ani hin beeku fira jetteeti kan isheen dubbatte viidiyocha keessatti argitanii jirtu hundi keessanii jechuudha. Sobanii siistamiidhaanii isee kanallee gara laaffifattee akka isheen Sumayyaa baaftuuf Saidoon garaa laafa mitiire sababa kanaatii fi ati garaa laaftaa jetteen isheen illee firrisaa sun gaafa argiti ati garaa laaftaa haadha ilmaanitti immoo cakkananii haadha ilmaanitti immoo garaa hin jabaatanii dirqama isheen mana hidhaa keessatti rakkoon guddaa irra ga'e bormaqaatu si ba'a bormaqaatu si bada kanaafiyyuu jennaani dirqama baasuu qabda haadha ijoollee keetiiti waan ta'eef garaa ittiin jabaatin yoo ishee baastes immoo ijoollee argachuu hin dandeessaa jetteeni akka salaamiin gorsitetti akkuma argitanii jalqabarratti gorsitee qopheessitee sobdee makiinaadhaan deemtee ammas immoo deebitee makiinaadhaan dhuftee jechuudha haaraa fakkeessitee Saidoo nama viidiyoo kanaan argu viidiyoo amma kaameraan dhokatamee waraabame kana hin argu akka isheen jalqaba gorsitee deebitee amma dhufaa jirtu jennaan Saidoon maal jedhe amma dhuftee jennaan lakkii amma hin dhufe malee sila hin jiru ennaan edaa walii galtanii na waamtanii jedhe inni iyyuu baree jechuudha walii galtanii na waamtanii ennaan lakkii walii galleessi waamnee reefuma dhufaa jirti isheen illee jette beektanii salaamiin suni gaddas akkasiin sharrii xaxxe beektu ammas sharrii xaxxe kan akka ijoollee Saidoon in argine kan godhu salaamiidha. Guutummaan guutuutti Sumayyaanii jecha salaamii fudhatti. Kanaan dura waa isheen goote hin beektu. Guyyaa zargii isaatii guyyaa cidha isaatii waan isheen jalaa balleessite hundi keessan iyyuu hin beektu irra deebuu hin gaafatu jechuudha. Amma kan hin jechuu dhufee waa hundumaa achitti dhageessaniitu. Warreen akka xiqqoo dhageessan anis badaa gas mara miti garuu haasa'uun dadhabe malee naaf galaa jechuudha. Wanti isaan jedhan hundinuyyuu na jala hin darbu naaf hubatamaa jechuudha. Achirratti salaamiin har'as borisii Saidooti taphachuu hin qabdu. Amma Saidooni Sumayyaa mana hidhaatii baasee hin fidaa jechuudha. Saniin booddee ijoollee argisiisti. Kun muudii akkamiiti? Saidoon faaraa seete moo nama waan beenne wayii seete moo gara laafessa ta'eennan nama namaaf dhimmu ta'eennan nama namaaf yaadu ta'ee jennaani waamanni homaa tokko hin beenne sitti fakkaate salaamii koo dhiisi naffarinii dhiisi sirratti corroba. Dhugaan si sirkatti corrobee jira dhiisi haasaan kee wanti itti dubbatu wanti taasoftu sirkaa fashalaa'ee jira dhiisi hundumtiyyuu sirkatti baree jira. Mucaamaa himi seete moo nama waa fageessee yaadne seete kaniti dura Sumayyaa hiiki haadha ijoollee keetiiti ansilayyuu addaan si baasuun isin baasuun barbaadu akkasiin tokko taatanan barbaada jaarsummaa dhadheef kan kana hundaa balleesse kan kana hundaa godhe kaleessa gaddaasi har'as kan kana hundaa gochaa arusee kan balleessaa arusee kan Sumayyaadhaa fi Saidoo addaan fageesse si. Amma immoo baasi Sumayyaa hin baasin Saidoo gowwaan ta'in aan akka beekumsa kootiitti yookaan immoo akka yaada kootiitti kan hin haasa'u yookaan immoo kan hin ibsadhu hin baasin. Ijoolleen fagaattee jirti. Gondoriin jirti. Hin fiddaniire gondoriin meeqa yeroo meeqa dhaqaan ooltanii hin fiddanii. Fiddaniin argisiiftanii ijoollee isaa. Ijoollee isaa fiddeen agarsiiftanii. Deemiitii dura ijoollee fidiitii saniin booddee ijoollee isaa fudhatee dhaqee. Mana dhaati Sumayyaa baasu. Kan kanaachi Saidoo gowwaan ta'in abshaala ta'e. Maaliif mataa kee irratti taphatu? Maaliif si goomsu? Gara laafummaa hagana gahu namatti taafu. Gara laafummaa keetu iddoo meeqatti yeroo meeqa si marmarsiisaa turte Yamanitti.
guyyaarra yeroo meeqa xiyyaara kaffaltee deemaa turte gara laafummaa ise ifa manatti fadhee iseeni garaa jabaattee jirti. Ijoollee fiddeetti argisiisin. Ijoollee itti fidde taanaanii baqqaa dhumate. Fudhattee iyyuu baddi malee ciraayyuu argitu. Garuu immoo carraati itti fayyadamuu qabdu mana hidhaa jirtu sana keessatti ijoollee of fidanii wamma salaamiin faa kuni goddanyaan Sumayyaa sheesheen bira jirtu suni yoo ijoollee haqanii gondoriidhaa fidanii ati ijoollee kee harka qabattee mana hidhaati baasta Sumayyaa akkasitti qabadhu malee gowwaa taate jala kuftee jala deemtee maal jettee intiniin jedhin haxxeen baasin Sumayyaa argani. Manni dhawaan tokko waan godhu tokkollee hin qabu hin qajeelcha malee hin jallisuu jechuudha. Saniifuu sakana sirriitti beekuu qabdi. Akkuma amma didde kana didi isaan hin sobu. Abshaalummaadhaan jiraatti. Abshaalummaadhaan sitti fayyadamuu barbaaddi. Hin qaanfattu xiqqoo ishee dura Sumayyaa baaseetu haxxee ijoollee fiddee agarsi maanni gowwaama maalii se'anii. Gaafa namni callu malee taa'ee ilaalee intinii jedhu baqa mataa namarratti ol baanii taphachuudha. Maal seeti? Fira seeti fidde firri isaa hidoosi. Sosobee dadhabe. Jaarsummaan een gadda si gaafatee dadhabe. Sumayyaan mana hidhaatti basabbastu malee haa baddu malee hin baasin. Bakka ergi ijoollee keessi dhossiteetu sitti araaramti. Ijoollee keessi dhossiteetu si wajjin deebitee gaa'ela godhatti. Kunis abshaalummaa biraadhaaf deemti. Saayidoota amma gad dhaabbatee jijjiirame saniifi jechuudha. Miti? Kaleessa dheen gadda mi'a isaa jalaa gurgurtee qabeenya isaa makiinaa isaa jalaa gurgurtee mucaan erga addana ga'e makiinaa bitatee mana hojiis banatee hojii jalqabee jira jechuudha. Sababii kana hammas irra deemteetu nyaattee maqaa isaatti galagalfattee qabeenya hirkaa waliin dha'uu fila bittinneessuuf. Kanaaf dargaggoo fudhattee olii gayyaa turte. Dargaggoon keessun si yaa baasan. Dargaggoon keessun achii si yaa deemsisan malee an akka mataa kiyyaatti Sa'idoo ijoollee kee yoo argite malee hin baasin. Akkuma kaleessa goota taate, akkuma kaleessa leenca taate ofirraa dhiitaa turte, ofirraa qolachaa turte, ammas jabaadha ofirraa qolachaa. Harkaan kennin. Dhugaasiin jedha harkaan kennin. Wanta wanta tun qabdu Sumayyaan isa sobanii dhiisi yoo Sumayyaan achitti miidhamtee mannidhaa maal eenyuun ajjeese beekan nyaattan nudda. Nama mannidhaa nama sirreessa malee nama ajjeesu. Saniifi sobanii garaa silaafifachuudhaa fi ijoolleen kee akkasii, ijoolleen kee akkas taati, ijoolleen kee akkas taati yoo haatiin jiraanne hin sobu hin baati. Ijoollee fiddee sitti agarsiiftee baati. Bakka isa kana murteeffadha. Kanuman jedhaan dhugaa rabbii ana kana na gammachiisa jechuudha. Viidiyoo baay'een haasa'uu dhiifama biiziin ta'e kanaaf han badee nagaallee isin hin gaafanne isin gaafadheera nagaa jalqaba irratti xiqqoo biizii ta'e kanaaf jedhee ariifachaan hojjechaa jira ammayyuu malee waan biraatiif hin badne waan danda'ame viidiyoo irraan hojjedha waan dhaggeeffataniif guddaa tokko galatooma baay baay.